Nageenya Ministeera Muummee Dr. Abiy Ahmed injifatan sababeeffachuun miseensonni koree giddu galeessaa ODP Ministeera Muummeef kennaa gumaachan. Badhaasicha kan kennanii fi durataa itti aanan ODP fi Ministeerri Raayyaa Ittisa Biyyaa Obbo Lammaa Magarsaa badhaasni Noobeela nageenyaa Dr. Abiy injifatan badhaasa uummata biyyattii hundaati jedhan. Hunduma keenya badhaasa ummata Oromooti, ummatoota biyya kanaati. Kanaafiyyuu sadarkaa kanatti badhaasni kun argamuunsaa qabsoo uummanni keenya taasises guddachaa dhufuusaa kan agarsiisu. Akkasumas immoo biyyi keenya addunyaa irratti iddoo turterraati sadarkaa tokko ol baatee dhagahamaa akka isheen argattu kan taasise waan ta'eef hunduma keenyaaf gammachuu guddaadha. Kanaafiyyuu ammas irra deebi'ee baga gammaddan jedha. Badhaasa kana bulfachuun kan biroo gonfachuufis ciminaan hojjetamuu qaba jedhan Obbo Lammaan. Egaa badhaasa kana amma argachuu waan tokko ta'ee badhaasa kana bulfachuun immoo hojii guddaadha. Kanaaf akkaatuma kanaan duraa jalqabame badhaasonni biraas hojii keenya gaarii fi injifannoodhaan dhufuu akka danda'an jabaannee cimnee hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Itti gaafataman waajjira ODP giddu galeessaa Obbo Addisuu Araggaa hoggansa Ministeera Muummee Dr. Abiyyiin rakkoon gaanfa Afrikaa furamaa jira jedhan. Badhaasni Noobeelii nageenyaa kunis duudhaa nagaa jaalachuu Oromoo addunyaatti kan beeksisedha jedhan. Duudhaan nagaa jaalachuu keenya laga cehee addunyaatti ragaa argatee sadarkaa kanaan beekamtii argateera. Kanaaf muummichi ministeeraa keenya dura ta'an keenya sadarkaa addunyaatti badhaasa Noobeelii nageenyaa argachuu isaaniitiin gammachuu guddaa nutti dhaga'ame ibsuudhaaf asumaan kennaa xiqqoo ishee yaadannoodhaaf taatu maqaa koree giddu galeessaatiin kennuuf asitti ol ta'e qabamne. Koreen giddu galeessa ODP Finfinneetti mari'achaa jira. Caalaa Barakaa ammas dabalata qaba. Koreen giddu galeessaa ODP yaa'idilee isaa Finfinneetti geggeessaa jira. Koreen kun ajandaalee garaagaraa irratti mari'ataa jedhan itti gaafatamaan waajjira ODP giddu galeessaa Obbo Addisuu Araggaa. Mariin kun kan inni bu'uureffatu keessumaa raawwii hojii bara darbee hoggansa paartii keenyaatiin akka naannoottis ta'e akka biyyaatti raawwatamaa ture qorachuudha. Achirraa ka'uudhaan adeemsa jijjiiramaa kana keessatti rakkoo gurguddaan hanqina keessootiin mudatan maal akka ta'an sirriitti qoratamanii addaan bahu jedhamee eegama. Kanarrattis araarama tokko malee qabsoofnee hanqina keenya keessaa baanee tokkummaa ilaalchaaf yaada cimaa finnee bahuudhaaf yaada keessa kan galfatedha. Gama biraatiin immoo amala jijjiiramaa ta'e rakkoon keessoo paartii keenyaatiin alattis nu quunnamaa jiran hin jiru. Rakkinoota kanallee kallattiittiin furmaata kennuu dandeenyuu fi sochii amma ammaatti godhameen injifannoo uummanni keenya qabsoo isaatiin hoggansa paartii kanaatiin galmeessise caalmaatti cimsinee boqonnaa haaraatti ceesisuu nageenya naannoo keenya nageenya biyya kana tasgabbii biyya kana karaa waaraa ta'een itti fufsiisuu dhimmoota immoo akka waliigalaatti jijjiirama kana gufachiisuu danda'anidhanii jedhamanii addaan bahan irratti eegii mari'atamee booda kallattii gurguddaan hojiin kun ittiin raawwataman hin kaa'ama jedhameetu kan eegamu. Sana bira darbees dhimmooti riiformii paartii wajjiniinis ol qabatan boqonnaa mara keenya wajjin ol qabatee ijaarama akkamiitiin qabsoo uummata kana fullaasuu fi xaan baasuu dandeenya kan jedhu kanarratti kan mari'atamu ta'a. Akka waliigalaatti mariin koreen giddu galeessaa kun gaggeessu gamaggamni hojii koreen giddu galeessaa kun gaggeessu rakkoowwan gurguddaa akka naannoo Oromiyaattis ta'e akka biyyaatti keessa jiru keessaa bahuudhaaf fala ta'a jenneeti kan amanu. Marii kanaan booda koreen kun murtee garaagaraas ni dabarsa jedhameetu eegama jedhan. Marii kana booddee akka keessoo paartiitti tokkummaa ilaalchaaf gochaa eegama gurmuu cimaadhaan ejjennoo wal fakkaataadhaan karoora akka walootti qabanne fiixaan baasuudha. Gama biraatiin immoo rakkoo keessoof alaanuu mudatan lakkoofni addaan baasnee rakkinoota sana irratti qabsoofne uummata keenya wajjiniin harka ol qabannee karaa ijaarameen rakkinoota sana furuu fi injifannoo amma harka keenya ga'eef lakkaa'amu kana caalmaatti injifannoo sana lakkoofne irratti ijaaraa deemuudhaa fi ifa caalmaatti uummata keenya baasuuf kallattii nu dandeessisu ta'e qaba jechuudha. Badhaasa Noobeelii nageenyaa Ministeera Muummee Dr. Abiy Ahmed injifatan sababeeffachuun miseensonni koree giddu galeessaa ODP Ministeera Muummeef kennaa gumaachan.
badhaasicha kan kennanii fi durataa itti aanan ODP fi ministeerri raayyaa ittisa biyyaa obbo Lammaa Magarsaa badhaasni Noobeela nageenyaa Dr. Abiy injifatan badhaasa ummata biyyattii hundaati jedhan. Hunduma keenya badhaasa ummata Oromooti, ummatoota biyya kanaati. Kanaafiyyuu sadarkaa kanatti badhaasni kun argamuunsaa qabsoo uummanni keenya taasises guddachaa dhufuusaa kan agarsiisu, akkasumas immoo biyyi keenya addunyaa irratti iddoo turterraati sadarkaa tokko ol baatee dhagahamaa akka isheen argattu kan taasise waan ta'eef hunduma keenyaaf gammachuu guddaadha. Kanaafiyyuu ammas irra deebi'ee baga gammanne jedha. Badhaasa kana bulfachuun kan biroo gonfachuufis ciminaan hojjetamuu qaba jedhan obbo Lammaan. Egaa badhaasa kana amma argachuu waan tokko ta'ee badhaasa kana bulfachuun immoo hojii guddaadha. Kanaaf akkaatuma kanaan duraa jalqabame badhaasonni biraas hojii keenya gaarii fi injifannoodhaan dhufuu akka danda'an jabaannee cimnee hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Itti gaafataman waajjira ODP giddu galeessa obbo Addisuu Araggaa hoggansa ministeera muummee Dr. Abiyyiin rakkoon gaanfa Afrikaa furamaa jira jedhan. Badhaasni Noobeelii nageenyaa kunis duudhaa nagaa jaalachuu Oromoo addunyaatti kan beeksisedha jedhan. Duudhaan nagaa jaalachuu keenya laga cehee addunyaatti ragaa argatee sadarkaa kanaan beekamtii argateera. Kanaaf muummichi ministeeraa keenya dura ta'an keenya sadarkaa addunyaatti badhaasa Noobeelii nageenyaa argachuu isaaniitiin gammachuu guddaa nutti dhaga'ame ibsuudhaaf asumaan kennaa xiqqoo ishee yaadannoodhaaf taatu maqaa koree giddu galeessaatiin kennuuf asitti ol ta'e qabamne. Koreen giddu galeessa ODP Finfinneetti mari'achaa jira. Caalaa Barakaa ammas dabalata qaba. Koreen giddu galeessa ODP yaa'ii isaa Finfinneetti geggeessaa jira. Koreen kun ajandaalee garaagaraa irratti mari'ataa jedhan itti gaafatamaan waajjira ODP giddu galeessaa obbo Addisuu Araggaa. Mariin kun kan inni bu'uureffatu keessumaa raawwii hojii bara darbee hoggansa paartii keenyaatiin akka naannoottis ta'e akka biyyaatti raawwatamaa ture qorachuudha. Achirraa ka'uudhaan adeemsa jijjiiramaa kana keessatti rakkoo gurguddaan hanqina keessootiin mudatan maal akka ta'an sirriitti qoratamanii addaan bahu jedhamee eegama. Kanarrattis araarama tokko malee qabsoofnee hanqina keenya keessaa baanee tokkummaa ilaalchaaf yaada cimaa finnee bahuudhaaf yaada keessa kan galfatedha. Gama biraatiin immoo amala jijjiiramaa ta'e rakkoon keessoo paartii keenyaatiin alattis nu quunnamaa jiran hin jiru. Rakkinoota kanallee kallattii ittiin furmaata kennuu dandeenyuu fi sochii amma ammaatti godhameen injifannoo uummanni keenya qabsoo isaatiin hoggansa paartii kanaatiin galmeessise caalmaatti cimsinee boqonnaa haaraatti ceesisuu nageenya naannoo keenya nageenya biyya kana tasgabbii biyya kana karaa waaraa ta'een itti fufsiisuu dhimmoota immoo akka waliigalaatti jijjiirama kana gufachiisuu danda'anidhanii jedhamanii addaan bahan irratti eegii mari'atamee booda kallattii gurguddaan hojiin kun ittiin raawwataman hin kaa'ama jedhameetu kan eegamu. Sana bira darbes dhimmooti riiformii paartii wajjiniinis wal qabatan boqonnaa mara keenya wajjin wal qabatee ijaarama akkamiitiin qabsoo uummata kanaa fullaasuu fi xaan baasuu dandeenya kan jedhu kanarratti kan mari'atamu ta'a. Akka waliigalaatti mariin koreen giddu galeessaa kun gaggeessu gamaggamni hojii koreen giddu galeessaa kun gaggeessu rakkoowwan gurguddaa akka naannoo Oromiyaattis ta'e akka biyyaatti keessa jiru keessaa bahuudhaaf falataa jenneeti kan amanu. Marii kanaan booda koreen kun murtee garaagaraas ni dabarsa jedhameetu eegama jedhan. Marii kana booddee akka keessoo paartiitti tokkummaa ilaalchaaf gochaa eegama gurmuu cimaadhaan ejjennoo wal fakkaataadhaan karoora akka walootti qabanne fiixaan baasuudha. Gama biraatiin immoo rakkoo keessoof alaa nu mudatan lakkoofne addaan baasnee rakkinoota sana irratti qabsoofne uummata keenya wajjin harka wal qabannee karaa ijaarameen rakkinoota sana furuu fi injifannoo amma harka keenya ga'eef lakkaa'amu kana caalmaatti injifannoo sana lakkoofne irratti ijaaraa deemuudhaa fi ifa caalmaatti uummata keenya baasuuf kallattii nu dandeessisu eegama jechuudha. Nageenya ministeera muummee Dr. Abiy Ahmed injifatan sababeeffachuun miseensonni koree giddu galeessaa ODP ministeera muummeef kennaa gumaachan.
badhaasicha kan kennanii fi durataa itti aanan ODP fi ministeerri raayyaa ittisa biyyaa obbo Lammaa Magarsaa badhaasni Noobeela nageenyaa Dr. Abiy injifatan badhaasa ummata biyyattii hundaati jedhan. Hunduma keenya badhaasa ummata Oromooti, ummatoota biyya kanaati. Kanaafiyyuu sadarkaa kanatti badhaasni kun argamuunsaa qabsoo uummanni keenya taasises guddachaa dhufuusaa kan agarsiisu akkasumas immoo biyyi keenya addunyaa irratti iddoo turterraatii sadarkaa tokko ol baatee dhagahamaa akka isheen argattu kan taasise waan ta'eef hunduma keenyaaf gammachuu guddaadha. Kanaafiyyuu ammas irra deebi'ee baga gammannin jedha. Badhaasa kana bulfachuun kan biroo gonfachuufis ciminaan hojjetamuu qaba jedhan obbo Lammaan. Egaa badhaasa kana amma argachuu waan tokko ta'ee badhaasa kana bulfachuun immoo hojii guddaadha. Kanaaf akkaatuma kanaan duraa jalqabame badhaasonni biraas hojii keenya gaarii fi injifannoodhaan dhufuu akka danda'an jabaannee cimnee hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Itti gaafataman waajjira ODP giddugaleessa obbo Addisuu Araggaa hoggansa ministeera muummee Dr. Abiyyiin rakkoon gaanfa Afrikaa furamaa jira jedhan. Badhaasni Noobeelii nageenyaa kunis duudhaa nagaa jaalachuu Oromoo addunyaatti kan beeksisedha jedhan. Duudhaan nagaa jaalachuu keenya laga cehee addunyaatti ragaa argatee sadarkaa kanaan beekamtii argateera. Kanaaf muummichi ministeeraa keenya dura ta'an keenya sadarkaa addunyaatti badhaasa Noobeelii nageenyaa argachuu isaaniitiin gammachuu guddaa nutti dhaga'ame ibsuudhaaf asumaan kennaa xiqqoo ishee yaadannoodhaaf taatu maqaa koree giddu galeessaatiin kennuuf asitti ol ta'e qabamne. Koreen giddu galeessa ODP Finfinneetti mari'achaa jira. Caalaa Barakaa ammas dabalata qaba. Koreen giddugaleessa ODP yaa'idilee isaa Finfinneetti geggeessaa jira. Koreen kun ajandaalee garaagaraa irratti mari'ataa jedhan itti gaafatamaan waajjira ODP giddugaleessaa obbo Addisuu Araggaa. Mariin kun kan inni bu'uureffatu keessumaa raawwii hojii bara darbee hoggansa paartii keenyaatiin akka naannoottis akka biyyaatti raawwatamaa ture qorachuudha. Achirraa ka'uudhaan adeemsa jijjiiramaa kana keessatti rakkoo gurguddaan hanqina keessootiin mudatan maal akka ta'an sirriitti qoratamanii addaan ba'u jedhamee eegama. Kana irrattis araarama tokko malee qabsoofnee hanqina keenya keessaa baanee tokkummaa ilaalchaaf yaada cimaa finnee bahuudhaaf yaada keessa kan galfatedha. Gama biraatiin immoo amala jijjiiramaa ta'e rakkoon keessoo paartii keenyaatiin alattis nu quunnamaa jiran hin jiru. Rakkinoota kanallee kallattii ittiin furmaata kennuu dandeenyuu fi sochii amma ammaatti godhameen injifannoo uummanni keenya qabsoo isaatiin hoggansa paartii kanaatiin galmeessise caalmaatti cimsinee boqonnaa haaraatti ceesisuu nageenya naannoo keenyaa nageenya biyya kanaa tasgabbii biyya kanaa karaa waaraa ta'een itti fufsiisuu dhimmoota immoo akka waliigalaatti jijjiirama kana gufachiisuu danda'anidhanii jedhamanii addaan bahan irratti eegii mari'atamee booda kallattii gurguddaan hojiin kun ittiin raawwataman hin kaa'ama jedhameetu kan eegamu. Sana bira darbees dhimmooti riiformii paartii wajjiniinis wal qabatan boqonnaa mara keenya wajjin wal qabatee ijaarama akkamiitiin qabsoo uummata kana fullaasuu fi xaambaasuu dandeenya kan jedhu kanarratti kan mari'atamu ta'a. Akka waliigalaatti mariin koreen giddu galeessaa kun gaggeessu gamagamni hojii koreen giddu galeessaa kun gaggeessu rakkoowwan gurguddaa akka naannoo Oromiyaattis ta'e akka biyyaatti keessa jiru keessaa bahuudhaaf fala ta'a jenneeti kan amanu. Marii kanaan booda koreen kun murtee garaagaraas ni dabarsa jedhameetu eegama jedhan. Marii kana booddee akka keessoo paartiitti tokkummaa ilaalchaaf gochaa eegama gurmuu cimaadhaan ejjennoo wal fakkaataadhaan karoora akka walootti qabanne fiixaan baasuudha. Gama biraatiin immoo rakkoo keessoof alaanuu mudatan lakkoofni addaan baasnee rakkinoota sana irratti qabsoofnee uummata keenya wajjin harka wal qabannee karaa ijaarameen rakkinoota sana furuu fi injifannoo amma harka keenya ga'eef lakkaa'amu kana caalmaatti injifannoo sana lakkoofnee irratti ijaaraa deemuudhaa fi ifa caalmaatti uummata keenya baasuuf kallattii nu dandeessisuutu eegama jechuudha. Badhaasa Noobeelii nageenyaa ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmad injifatan sababeeffachuun miseensonni koree giddu galeessaa ODP ministeera muummeef kennaa gumaachan.
badhaasicha kan kennanii fi durataa itti aanan ODP fi ministeerri raayyaa ittisa biyyaa obbo Lammaa Magarsaa badhaasni Noobeela nageenyaa Dr. Abiy injifatan badhaasa ummata biyyattii hundaati jedhan. Hunduma keenya badhaasa ummata Oromooti, uummattoota biyya kanaati. Kanaafiyyuu sadarkaa kanatti badhaasni kun argamuunsaa qabsoo uummanni keenya taasises guddachaa dhufuusaa kan agarsiisu, akkasumas immoo biyyi keenya addunyaa irratti iddoo turterraatii sadarkaa tokko ol baatee dhagahamaa akka isheen argattu kan taasise waan ta'eef hunduma keenyaaf gammachuu guddaadha. Kanaafiyyuu ammas irra deebi'ee baga gammannin jedha. Badhaasa kana bulfachuun kan biroo gonfachuufis ciminaan hojjetamuu qaba jedhan obbo Lammaan. Egaa badhaasa kana amma argachuu waan tokko ta'ee badhaasa kana bulfachuun immoo hojii guddaadha. Kanaaf akkaatuma kanaan duraa jalqabame badhaasonni biraas hojii keenya gaarii fi injifannoodhaan dhufuu akka danda'an jabaannee cimnee hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Itti gaafataman waajjira ODP giddu galeessaa obbo Addisuu Araggaa hoggansa ministeera muummee Dr. Abiyyiin rakkoon gaanfa Afrikaa furamaa jira jedhan. Badhaasni Noobeelii nageenyaa kunis duudhaa nagaa jaalachuu Oromoo addunyaatti kan beeksisedha jedhan. Duudhaan nagaa jaallachuu keenya laga cehee addunyaatti ragaa argatee sadarkaa kanaan beekamtii argateera. Kanaaf muummichi ministeeraa keenya dura ta'an keenya sadarkaa addunyaatti badhaasa Noobeelii nageenyaa argachuu isaaniitiin gammachuu guddaa nutti dhaga'ame ibsuudhaaf asumaan kennaa xiqqoo ishee yaadannoodhaaf taatu maqaa koree giddu galeessaatiin kennuuf asitti walitti ta'ee qabamne. Koreen giddu galeessa ODP Finfinneetti mari'achaa jira. Caalaa Barakaa ammas dabalata qaba. Koreen giddu galeessaa ODP yaa'ii idileesaa Finfinneetti geggeessaa jira. Koreen kun ajandaalee garaagaraa irratti mari'ataa jedhan itti gaafatamaan waajjira ODP giddu galeessaa obbo Addisuu Araggaa. Mariin kun kan inni bu'uureffatu keessumaa raawwii hojii bara darbee hoggansa paartii keenyaatiin akka naannoottis ta'e akka biyyaatti raawwatamaa ture qorachuudha. Achirraa ka'uudhaan adeemsa jijjiiramaa kana keessatti rakkoo gurguddaan hanqina keessootiin mudatan maal akka ta'an sirriitti qoratamanii addaan bahu jedhamee eegama. Kanarrattis araarama tokko malee qabsoofnee hanqina keenya keessaa baanee tokkummaa ilaalchaaf yaada cimaa finnee bahuudhaaf yaada keessa kan galfatedha. Gama biraatiin immoo amala jijjiiramaa ta'e rakkoon keessoo paartii keenyaatiin alattis nu quunnamaa jiran hin jiru. Rakkinoota kanallee kallattii ittiin furmaata kennuu dandeenyuu fi sochii amma ammaatti godhameen injifannoo uummanni keenya qabsoo isaatiin hoggansa paartii kanaatiin galmeessise caalmaatti cimsinee boqonnaa haaraatti ceesisuu nageenya naannoo keenya nageenya biyya kanaa tasgabbii biyya kanaa karaa waaraa ta'een itti fufsiisuu dhimmoota immoo akka waliigalaatti jijjiirama kana gufachiisuu danda'anidhanii jedhamanii addaan bahan irratti eegii mari'atamee booda kallattii gurguddaan hojiin kun ittiin raawwataman hin kaa'ama jedhameetu kan eegamu. Sana bira darbees dhimmooti riiformii paartii wajjiniinis wal qabatan boqonnaa mara keenya wajjin wal qabatee ijaarama akkamiitiin qabsoo uummata kanaa fullaasuu fi xaan baasuu dandeenya kan jedhu kanarratti kan mari'atamu ta'a. Akka waliigalaatti mariin koreen giddu galeessaa kun gaggeessu gamagamni hojii koreen giddu galeessaa kun gaggeessu rakkoowwan gurguddaa akka naannoo Oromiyaattis ta'e akka biyyaatti keessa jiru keessaa bahuudhaaf falataa jenneeti kan amanu. Marii kanaan booda koreen kun murtee garaagaraas ni dabarsa jedhameetu eegama jedhan. Marii kana booddee akka keessoo paartiitti tokkummaa ilaalchaaf gochaa eegama gurmuu cimaadhaan ejjennoo wal fakkaataadhaan karoora akka walootti qabanne fiixaan baasuudha. Gama biraatiin immoo rakkoo keessoof alaa nu mudatan lakkoofne addaan baasnee rakkinoota sana irratti qabsoofne uummata keenya wajjin harka wal qabannee karaa ijaarameen rakkinoota sana furuu fi injifannoo amma harka keenya ga'eef lakkaa'amu kana caalmaatti injifannoo sana lakkoofne irratti ijaaraa deemuudhaa fi ifa caalmaatti uummata keenya baasuuf kallattii nu dandeessisu ta'e qaba jechuudha.